Giddu tokko bilbila baay'inatti bilbila. Bilbilli baay'inatti bilbilama jedhee yeroo ilaalutti maxxansa wayii YouTube community irratti maxxanseen ture baay'een keessan tarii argine ta'uu danda'a. Maaliif namoota muraasa ragaa qofa waan ta'eef namoonni baay'een iskiriiptii sana fudhatanii naanna'aa walii gad fiigisaa turanii qoosaa garaagaraa qoosaa turanii kan si arrabsuus jira jechuudha. Kunis maali durbummaan badee deebisamee yaalamuu hin danda'a. Sababa garaagaraarraan kan ka'e gara inditeelii isaatti hin dhufna. Dhuguma durbummaan badee yaalaa jirtu dooktar. Mana yaalaa keessatti yaalii isaa kennaa jirtu dhuguma jecha kana dhageen ture. Maxxansa akkasii feek akkaawuntiidhaan maxxansame moo dhuguma isintu maxxansee kan jedhu namoonni baay'een keessan nu gaafachaa jirtu. Kanaaf deebisaa gabaabumatti qabadhee isin jedhaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube keessan YouTube Dr. Naafii Argiituu Official qaanii tokko malee sodaa tokko malee odeeffannoo fayyaa keessumaa dhimmoota fayyaa wal hormaataaf saalquunnamtii irratti wal qabatan bilisaan kan isin biraan geenyudha. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa jirtu akkam jiruuf jireenya haalli keessan maal fakkaata wal jalaa babbanneerra baay'inaan viidiyoo yerootti deddeebi'ee hojjechaa jiru xiqqoo hojiin biizii na godheera baay'een keessan gaabeetu kiliinika jira yaadoon kiliinikii hin bannee namoonni hedduun dhufanii xiqqoo biizii gochaa jiru kanatti xiqqoo sin jalaa badasiin jechuu barbaada. Mee durbummaan dhugumaa kiliinika keessanitti yookiin immoo mana yaalaa keessanitti yaaliin isaa kennamaa jira jedhanii namoonni baay'een nu gaafatu. Mee gara kanaatti osoo hin galiin dura haimaniin maali dhuguma yaaliin isaa kennamaa jira kan jedhutti yeroo deebinutti yaaliin isaa moo qarshii meeqaan kennamaa haala akkamiin kennama kan jedhu hanga xumura sagantaa keenyatti siin hubachiisa waan ta'eef ammas nu waliin turaasin jechuun barbaada. Egaa durbummaa kan jedhamu namoota baay'ee biratti haimanii yookiin immoo wanta haphii qaama saalaa dubartootaa haguugee argamu yookiin gara alaatiin argamu keessattuu gama amantaatiin akkasumas immoo keessumaa naannoowwan tokko tokkotti iddoo baay'eetti baay'ee strict ta'anii namoonni baay'een isaanii dhimma kanarratti dubartiin tokko durbummaa qabaachuu qabdi durbummaa qabdu taanaan jedhanii kan dubbatan baay'een isaanii jiru kan baay'ee cimsan jiru waan ta'eef namoonni baay'een isaanii akkasumas immoo naannoodhaa naannootti gargari dabalataan immoo amantiidhaanis immoo namoonni baay'ee yeroo isaatti strict godhanii arginu jechuudha. Egaa waan kun dirqama jedhu garuu barbaachisaadha. Haimanii yookiin durbummaa yeroo jedhamu namoonni kaan immoo yeroo bishaan lafa ol kaa'uun waan bu'ee badutti fakkaata yookiin immoo ispoortii yeroo hojjetan waan bu'ee keessa lafa dhootti fakkaata garuu reyaalitiin jiru maal fakkaata. Egaa akkuma argitan durbummaa jechuun meembireenii xiqqaadha. Meembireenii xiqqaa kun qaama saalaa dubartootaa haguugee argama gara alaatiin jechuudha. Dhiphaadha. Egaa wanti kun meembireenii dhiphaadha. Meembireenii jechuun maasha haphii taate kan qaama saalaa dubartootaa haguugee argamu jechuudha. Dubartiin tokko yeroo walqunnamtii saalaa gootu meembireenii kun citaa deema jechuudha. Citaa saayidii gara dudduubaatiin gara bitaa mirgaatiin gara fuulduraatiin citaa deemee bal'ataa deema jechuudha yookiin bal'achaa deema jechuudha. Wantichi baay'inaan olmoos gara caalu karaa walqunnamtii saalaatti kan badu. Malee bishaan lafa ol kaasuu kanaan osoo hin taane yookiin dubartiin tokko qubaan yoo of gammachiisti ta'e yookiin immoo kuftee yookiin immoo wanti qara qabu yookiin immoo meeshaa mukas ta'uu danda'a sibiilis qaama ishee keessa yoo galee baduu danda'a tiir gochuu danda'a meembireenidha waan ta'eef dhagaa irratti kufteennanis tarii tiir gochuu danda'a jechuudha. Reera ta'u iyyuu wanti isaa. Kanaaf kan isin dhibu keezii baay'een na qunname. Wanta kana maali yaalii kana maal irratti jalqabnee fedhii isaanii waliin dubartoonni baay'een kan gudeedaman baay'een isaanii jiru. Fedhii isaanii ala dogoggorsiifamanii yookiin miidhaan qalbii baay'ee kan irra ga'e dubartoota hedduurra miidhaa qalbii sammuu baay'ee irra ga'e hanga sadarkaa of ajjeesuutti kan ga'an hanga sadarkaa gaa'ela sodaachuu yookiin immoo jaalala sodaachuutti kan ga'an. Wanti kun yeroo baay'ee gaafa isaan jaalala dhiiraa wajjin jalqabanii tiraamaan kun itti dhufee waan rakkisuu fi miidhaa qalbii baay'ee sammuu isaanii irraan ga'a jechuudha. Namooti boo'anii mimmaan isaanii buusanii kan dhufanii nutti baay'een isaanii jiru baay'ee. Kanaaf istiriiktiidha taanaan maaliif wanti kun hin deebi'a? Baay'ee citeera taanaan filaappiidhaan yookiin immoo qaama naannoo qaama saalaa irraa fudhamee naannoo bakka buusuu hin danda'ama. Kana alatti immoo walitti fidamee hodhamuudhaan yookiin immoo deebi'ee sirraa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dubartoonni fedhii isaanii malee gudeedaman keessumaa gara caalu kuni wanta kana dubartoonni fedhii isaanii malee gudeedaman miidhaan qalbii irra ga'ee amma isaan lubbuu isaanii miidhuu yookiin immoo ofii isaanii dhabuurra wanti kun hin sirraa waan ta'eef sirreessaa jira hojjechaa jira jechuudha. Yaaliin kanaaf kennamus maallaa yaaliin dawaa yaadochaan kennama. Yaaliin isaa daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokko caalaa fudhatu jechuudha. Dubartiin tokko yeroo dhuftu daqiiqaa maaksimam daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokko turti. Achi booddee meembireeniin haphii baqaqe kun yookiin immoo cite kun walitti deebi'ee hodhamu yookiin immoo yoonni immoo baay'ee waan itti hirtee filaap yookiin immoo tishuuwwan qaama saalaa dubartootaa kan achi naannoo sanarraa fudhamee sirriitti bareechee yookiin immoo akka ta'utti hojjetama jechuudha. Kanaaf waan kuni dubartoota baay'eedhaaf furmaata guddaa fidee jechuudha.
Kanaaf mana yaalaa keessanitti hojjechaa jirtu kan jedhuu fi yaaliin kun hin kennine yaaliin kun hin kennama. Dubartiin tokko fedhii isheedhaan barbaaddee waan kana hojjechuun barbaada hojjetachuun barbaada yookiin immoo sirreeffachuun barbaada jettee dhufteennaan wanta barbaachisu hundumaa godhamee yaaliin kennamaa jira. Dubartoonni hedduun isaanis namoonni hedduun isaanis yaalii kana argataniiru jechuudha. Kanaaf sababa garaa irraan kan ka'e akkuma isinitti himee gara caalu xiyyeeffannaan keenya inni guddaan kan kaane dubartoonni fedhii isaanii malee gudeedamanii kan miidhamanii akkasumas immoo miidhaan qalbii baay'ee kan irra ga'e furmaanni jiraanna gaba furmaataatti maaliif hin xiyyeeffannu kan jedhurraa ka'uudhaan wanta dhufee fi yaalii kana namoonni argachuu barbaadan argachuu dandeessu jechuun barbaada. Yaaliin kun egaa kan argamu yoo argachuu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti dispilay ta'aa jiru kanaan bilbiltanii beellama qabachuu dandeessu. Yaalii kanaan barbaada jettanii jennaan daayirektii natti isin dabarsuu danda'u jechuudha. Bilbilli kuni riisepshinii harka jira yookiin immoo bilbila kanaanis bilbiluu dandeessu jechuudha. Bilbiltanii yaalii kanaan barbaada jettanii beellama ta'ii dhufuu dandeessu baay'inaan jechuun barbaada. Kanaaf kana qofa osoo hin taane sababa garaa garaan kan egaa dubartoonni erga da'anii booddee yookiin immoo istiichii yeroo hojjetamuuf qaamni isaanii baay'ee miidhamuu danda'a. Qaamni isaanii bal'achuu danda'a. Dubartoonni yeroo baay'ee da'umsa irratti rakkoon akkasiisaa mudatu jiraachuu danda'a waan ta'eef taayitaniingi kan jedhu yookiin immoo dhiphisuu qaama keessoo qaama saalaa walitti fiduu dhiphisuu kan jedhus jalqabnee jirra. Saalfii tokko hin qabu sodaa tokko hin qabu namni kamiyyuu dhufee yaalamuu danda'a. Namoonni hedduun namoonni magaalaa kana baay'ee isaanii dhufanii yaalii akkasii argachaa jiru waan ta'eef isinis immoo dhuftanii yaalii kanaa fi kana fakkaatu argachuu dandeessu jechuudha. Gabaabadhumatti kun saayinsii fayyaa keessa waan jiru wanta addaa wanta gochaa jiru hin jiru. Saayinsii fayyaa keessa kan jiru ogeessi hakiimni dhimma kana tireend ta'ee jira. Tireend ta'ee kan hojjetu waan jiruu fi ogeessi fayyaa yookiin immoo hakiimni yeroo gaynekoloojistii kan hojjetu waan qabnuu fi sirriitti hojjechuu danda'a waan ta'eef namoonni baay'een keessan gaaffii keessan na gaafachaa jirtu. Namoonni baay'een keessan bilbiltanii na gaafachaa jirtu. Kanaaf gabaabadhumatti salphaadhumatti yaalii kana argachuu dandeessu jechuun barbaada. Egaa haaluma kanaan namoonni immoo dhibee biraatiifis ta'ee rakkoo wal qunnamtii saalaa wajjin wal qabatanis ta'uu danda'a. Dhibee keessus ta'uu danda'a. Ofii keessaniif ta'ee maatii keessa yaalchisuu barbaadanii bakki argama keenya magaalaa Finfinnee Yaadoon Kiliinik Hayaat Daraartuu Addabaabayitti argamna. Namoonni dhufuu barbaadan Google Maap irraa Dr. Naafiyaa Yaadoon Kiliinik jettanii akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa asirratti dispilay ta'aa jiru kanaan bilbiltanii dhuftanii yaalii barbaachisuu fi yaalii gahaa argachuu dandeessu jechuudha. Gabaabadhumatti kan isin jechuun barbaada hanga xumura sagantaa keenya waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jedha. Fayyaa dhabina.